Babarta, Babarta, Hero, Hero. Fulbaanni jaha ummata dirree Dhawwaatiif guyyaa seenaa guyyaa gammachuu tahee ooleeti jiram. Aktiivistii fi xiinxalaa siyaasaa fi daarikteerri OMN obbo Jawaar Mohaammed michuu isaanii Piroofeesar Isqeel Gabbisaa fi jaala isaanii pirezidaantitti aanaa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Omar waliin ta'uun gaara dirree Dhawwaa dhufee ummata dirree Dhawwaa waliin mari'ate. Obbo Jawaar Mohaammed ilma sabaa, ilma biyyaa, ilma xiiqii fi gaachena biyyaa fi sabaa, saniifuu ilma guyyaa rakkoo leenca leencotaa gooftaa diinaa ta'uudhaan onnee uummata Oromoo keessatti maqaa isaa halluu cululuqaadhaan barreessuu nama danda'edha. Walqixxummaa sabaa fi sablammootaa fi ummatoota biyyattiitti kan amanan xiinxalaan siyaasaa gameessi onnee qaraa kun ba'aa roorroo gabrummaa ummata Oromoo irraas ta'e ummata biyyattii irra ture tooftaa siyaasaa bilchina qabu fi tarsiimoon masakameen fayyadamuun hojii ala taasisuu keessatti gahee jechootaan ibsamee hin dhumne taphataniiti jiran. Sagalee ummata tokkoo dhageessisuu keessatti gaheen miidiyaa olaanaadha jedhanii kan amanan ilmi sabaa fi biyyaa obbo Jawaar Mohaammed michuuwwan isaanii waliin ta'uudhaan miidiyaa sagalee ummataa gurraa fi ija ummataa ta'ee OMN hundeessuun isaanii seenaa bara baraan yaadatamu onnee ummata Oromoo fi onnee sabaa fi sablammootaa keessatti unkuranii jiran. Obbo Jawaar Mohaammed ofii isaanii qofaaf osoo hin taane sabaa fi biyyaaf kan dhaabbatanii fi nama dhugaa irratti hundaa'anii dhugaan dhugaaf qabsaa'an ta'uu hojiin isaan dirree siyaasaa irratti hojjetan waan hundaa ol ragaa qabatamaadha. Kanaaf dhiirti maqaa isaatiin dhiichifte dubartiin hellee keessatti abbaa qeeroo jechuudhaan ittiin weellifte. Obbo Jawaar Mohaammed tarsiimoo bilchina qabu diriirsuun roorroo ummata biyyattii irra gahaa ture buqqisuudhaaf tooftaan taphaa dirree siyaasaa irratti ittiin taphatan qeeroo dabalatee dargaggoonni biyyattii akka isaan duukaa hiriiran taasise biyyattiin tun sadarkaa amma irra jirtu kanarra akka geessu taasisuu daran sagaleen ummata biyyattii miidiyaa idil addunyaa garaagaraa irratti akka dhagayamu taasisuu isaaniitiin maqaan isaanii fi waahillan isaanii kanneen akka Piroofeesar Isqeel Gabbisaa galmee seenaa irratti galmaa'ee bara baraan akka yaadatamu taasisee jira. Hojiin obbo Jawaarii fi michuuwwan isaanii ummata Oromoo fi ummatoota biraa waliin ta'uun bifa bilchina qabuun hojjetan dhiibbaa siyaasaa mataa isaa danda'e uumuudhaan biyyattiin sadarkaa har'a irra jirtu kana akka geessuuf dandeessiseeti jira. Qabsoo hadhaawaa tarsiimoo bilchina qabuun masakameen jijjiiramni akka biyyaatti dhufe Jawaar Mohaammed gara biyyaatti erga dhufe fulbaana jaha gara magaalaa muummittii baha biyyattii tan taate magaalaa dirree Dhawwaatti dhufuudhaan ummata isaaf dheeboteen wal arge. Kanaaf guyyaan kun ummata dirree Dhawwaatiif guyyaa addaatiin guyyaa seenaatii kan jenneef ummatni dirree Dhawwaa kanaaf dhiichisee burraaqee gammachuu isaa ibse. Ummata bal'aa isaan simate fuulduratti haasawaa kan taasisan xiinxalaan siyaasaa fi daarikteerri OMN obbo Jawaar Mohaammed dirreen Dhawwaa biyya jaalalaa fi qe'ee afran qalloo kan jaalala dheebote dirree Dhawwaa akka dhufu gorfama jaanii jaalala dirree Dhawwaa ibsan. Gaafa biyya alaa jiraannu yoo biitiin somte dirree Dhawwaatti jiran dhageettiin waadaa itti seena ture. Dur gaafa ijoollee beeytanii nama jaartii gurfachuu dadhabe dirree Dhawwaa dhaqii waa'ee jaalalaa baratu jedhanii. Biyya jaalalaa dirree Dhawwaa. Dirree Dhawwaa ammallee biyya jaalalaati. Seenaa jallootu barsiifamee ummata walitti buusaa ture malee ummatni Oromoo fi Somaalee ilmaan abbaa tokkooti kan jaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed gaafa ummatni Oromoo biyyarraa sirna abbaa irreetiin dhiibame kan ofitti qabee mararfate obboleeyyan isaa ummata Somaaleeti jaan. Sirri dhaggeeffadha. Dirree Dhawwaan madda sabboontotaati. Dachii afran qalloo keessatti ijaaramtedha. Mootonni keessan abboonni keenya gaafa dirree Dhawwaarraa dhiibaman gara biraan dhayne ollaa biraan dhayne mana fi biyya Somaalee dhaqan Jijjiga dhaqan Dadaabuu dhaqan Wacaalee dhaqan Hargeysa dhaqan Moqdishoo dhaqan Jabuutii dhaqan
keeysatti namni wal lola hoggaa jaan hedduu dhukkubu hedduu dhaga'an dirree dhawaa keessattuu obboleeyyan lama addaan beekuu hin dandeenye wal loluun hedduu dhugattisiisa. Reefu akka xayyaara irraa buunu anaaf huccuu Somaalee isaa huccuu Oromoo kan naannoo qopheessaa jennee nu qopheessan jarri. Adda baasuu dadhabne jechuudha. Hambuma Somaaleetti kan dhufa Oromootti adda baasuu dadhabne. Huccuu isaatu adda hin baane ta'onneen isaa takka ta'amalli isaa takka diinni sheeyitaanni gidduu seenee dirree dhawaa keessa waliin buusa. waltajjii marii hawaasa bal'aa waliin gaggeeffame kanarratti kan argaman Piroofeesar Isqeel Gabbisaa fi Gameessi nama waliin jireenyaa fi tokkummaan uummata Oromoo fi Somaalee kan yeroo dheeraa lakkoofsise jaaniin dirreen dhawaa biyya namni kamillee jiraachuudhaaf hawwu ta'uu ibsaniiti jiran. Uummanni dirree dhawaa guyyaa har'aa gammachuu irra jira, gammachuu guddaa qaba. Dirree dhawaan lafa gammoojjii baddaan itti wal agartu irratti ijaaramte. Lafa Somaaleedhaa fi Oromoon itti wal argu irratti ijaaramte. Sababii kanaatiif biyya Itoophiyaatiif illee fakkii kan taatu dirree dhawaati. Somaaleef Oromoon uummata tokko ta'uudhaan biyya Itoophiyaa hundaatiif illee hammam uummanni tokko waliin jiraachuu akka danda'u fakkii kan ta'uudha. Kan agarsiisuudhaaf akka isin qophooftanii jirtan immoo waan an beekuuf irraa gammadee jechuudha. Guyyaa kanatti qeeroo fi barbaartaan tokkummaan dhiichisanii akka garaa isaanii ibsan. Hawwan ililchanii ilil beekuufuu dadhabanii imimmaan harcaasanii quuqaa keessa isaanii ibsan. Abbootiin gadaa ugaazotni fi manguddoonni eebbisanii hamtuu fi hamattuu fageessan.